يا متمالي أبيت bara gaarii nuu godhi bara nagaa nuu godhi meel mookeen kan nagaa taate haa guddatani iddoo jiranii nagaa naa galan badhaasanii haa badhaas maskara bii kiyyamee maskara bii baasanii kan maskara bii nagaa taate har'as kunoo maskara biidhaa maqaa ishii maskara bii dhalannaan maskara bii baasee maskara bii yennaan maskara bum taate halamii kanarraan fudhatin fudhatee fi irraan fudhatin eegsisee fi wallaachisin nagaan annattaa galchu halamiin agarsiiste mee halamii argitu Alami argitu. Ayakki ya burrade annihi dakki ya burrade termo ala argat. Bahari garitana kuno marin Roma. Navalaste me avalanu. Dari magari riba guddatu. Namada chanuna. Badare mafita nabau. Guddatani vida. Mitanya saranyana ya. Hingi aja. Guddana ya. Na guddatan. Halami na garti se vida na. Khane bana tha. Khane bana. Arramoo itti aansuudhaan maatii eebba maatii kootti aansee anillee viidiyoo xiqqoo tokkoon qabaa asumaanuu kinoo ayyaana akkasiin dabarsine kanaaf ayyaanni kana fakkaataa nagaaf jaalalli waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha akkam jirtu nagaa keessanii obboloonni kun marti keessanuu hundi keessanuu akkam naaf jirtu ayyaana gaa haala kanaan dabarsinee bara haarawaan isiniin jedhaa daabboon jira waxiin jira liccaan jira farsoon illee jira kanatti aansuudhaan hiriyoo tokkollee warreen duratti baay'adhee wajjiniin ayyaana ayyaanteessu keessaa kan na biraa dhabama na bira hin jiraanne ni jiranii kan akka saarii siifan firee siimboo namoota hedduudha galaala mana koo keessa yeroo hundumaa anirree akkuma faazariin na eebbise kana ji'a fulbaanaa kana keessa baay'een jaalladha jiini fulbaanaa anaaf ji'an itti dhaladhe waan ta'eef hedduu takka itti gammadaa nyaata kana koottaa nyaadha har'a immoo guyyaan jedhee nama 20-30 taanee kan ayyaana bara haarawaa sababeeffachuutiin dabarsinuu har'a garuu namoota 3 taanee dabarsine isaan immoo fuula miidiyaa hin beekan waan ta'eef xiqqooshii warri fuula miidiyaa beeknu rakkoo hin qabnu ture kanaaf immoo isaan fuula miidiyaa waan hin beekneef koottaa viidiyoo hojjannaa jechuun baay'ee ulfaataadha beektanii nuti wal barre waan ta'eef maal akka hojjennu ilaa asirraa maal ishiin gootu argite paastaa keessa makte laal ani mucaadhaa otoon godhaatii jiru paastaatti naa makte mucayyoon jechuudha namitti kan waraabatii jiru innaa kanas siniin jedha obboleeyyan koo maaliif jennaani maali paastaan kun nuti akkaataatti hojjetamu qaba miti naan jette laala mucayyoon akkas goote jechuudha mucayyoo ishii viidiyoo qarratsoota akkana godhe ture kanaaf obboleewwan koo akkas fakkaataa obboleeyyan koo hedduu takka isin jaalladha hedduu takka isin kabaja warreen immoo ayyaana qalbii na balleessitanii warri sirriitti wajjiniin dabarsinee omaa miti gaa waaqayyoon immoo biyya keenya biyya nagaa godhee biyya keenyatti immoo akkasuma ji'a fulbaana yeroo hundumaa dhuftanii akkana wajjinii ayyaantesitan abdii guddaatiin qabaa asumaanuu waggaa hamma kanaa jiraadhe waaqayyoon immoo bararraan bara jijjiiree umurii nuuf haa kennu akkasuma hiriyoota koo bakka hunda jirtan hundi keessanuu hedduu takka isin jaalladha maalin godhare laala aybii hojjedhii daabboo hojjedhee waxii homtillee hin hafne jechuudha maaliif jennaan farsoo garuu hana miti kan hin naqe angami akkamitti farsoon naqama jettanii akkanaan gaafanne ani farsoo biyya arabaatti naqeen beeku samaatii faana aybii garuu anumatu baafate nyaata anumatu hojjete garuu farsoon akkatti namu hin beeku jechuudha kana waada sidii gala hiriyaa koo takkatu farsoo naqe waan ta'eef kanaaf hedduu takka namatti tola ture hiriyoonni koo na bira jiraachuu baatan iyyuu ayyaana yeroo hundumaa manni koo mana guutuudha koottaa warri dhufuu barbaadan immoo ana faana yeroo hundumaa daandiin banaadhaan isiniin jedha guyyaa kana arguuf hedduu takka gammada jechuudha maaliifuu taanan warreen guyyaa kana arguudhaaf eenyu jedhanu baay'ee isaaniitu jiru waan ta'eef jireenya koo keessatti biyya namaa takkaa baheetoo namas dhabee hin beeku yeroo hunda jechuudha galanni waaqayyoof haa tolu guyyaa takka ayyaana qubaa koo hullee hin beeku akkamiyyoo xiqqaannee nama sadi kinuu bara kana jechuudha hiriyoonni koo hundi isaaniiyyuu kan yeroo isinuu hin argitu viidiyoodhaan hiriyoota baay'ee turre hundumtuu haalli ittiin mijanne
kan xiqqoo ishii natti dhufuu danda'u saarii turte saariin immoo narraa fagoo jirti ammaa fi yoo waaqayyoon jedhe immoo dhufuu dandeessi yeroo gabaabaa keessatti abdiidhumaan hin eegaa ayyaana gaa akkanatti dabarsine isiniin jedhaa koottaa waliin ayyaanteeffannaa maaliif taanani biyya namaatti gaa gola namaa keessa akka jirru kanatti wanti hundumtuu nuuf mijaatu dhiisuu danda'a garuu guyyaa tokko immoo akka fedhaa fi eeyyama waaqayyo ta'e nuuf darba jennaa obsaan eeggachuudha namni kamiyyuu namni itti tolee hanga kana eenyu jedhu miti namni hunduyyuu waa hedduu keessa darbeeti kanas ga'u beektanii kanaafuu ayyaanicha haala ho'aa haala bareedaa haala kanaan dabarsinee obboloota hundumti keessanuu warreen mana madaamii keessa jirru haala mijataa keessas kan jirru haala mijanne keessas kan jiru hunduma keessaniyyuu waaqayyoon fayyaa isiniif haa kennu wanti hundumtuu yoo obsa qabaatan wanti hin darbine hin jiru jechuudha yeroodhaaf baay'ee nu dhiphisuutii danda'a. Wanta boruu nuuf hin darbine ta'uutii danda'a garuu wanti hundumtuu obsaan dabarsaniiti har'a guyyaa har'aa kan hin as ga'e kana dhugaa dubbachuudhaaf har'a akkasiin hiriyoota koo waamee akkasiin nyaata hojjedhee waamuu dhiisati yeroo jalqaba biyya arabaa dhufu kana guyyaa gaafa tokko namayyuu nan dharra'an tureyyuu jechuudha balballi natti qollofamee. Galgala yeroo hunda faazariin koo gaafa na eebbisu intala koo waaqayyoon dhuma kee haa bareechu galgala kee haa tolchu jedha yeroo hunduma jechuudha eebbasaa keessatti galgala kee haa tolchu jedha maaliif galgala jennaanii ganama daa'imummaa maaliif taanani galgala ganama yeroo daa'imummaa keetii akka barbaaddetti fiida galgala garuu gaafa humni kee dhabee kan amma gaarii hojjette kana yeroo sana itti boqatta jedheeti kan na eebbisu jechuudha kanaafuu waaqayyoon obsa isiniif haa kennu haaluma kam keessattuyyuu qormaata isiniin dhufee kadhannaadhaan cimuu qabdu waan hundumaa immoo baqa dandeettii isaa isiniif kenna waaqayyoo waan ta'eef kanaaf kana fakkaatti viidiyoon koo